sagalee waaqayyo Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 25 kaasee 27 akka jedha maqaa Yesuus nan dubbisa. Macaafa qulqulluu Efesoon boqonnaa 4 25 kaasee 27 akka jedha nan dubbisa. Kanaafis namni adduma addaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti dubbatu nuyi bu'aa dhagna waliiti. Yeroo aartan iyyuu aariin keessan gara cubbuutti isin hin geessin utuma aariitti jirtanis aduu isin duraa hin lixiin. 27 Seexanaaf karaan kenniina inni atu deebi'ee hin hatiin warra dhaban gargaaruu akka danda'utti hojii waa'ee baasuu harka isaatiin itti dadhabee haa hojjetu malee jedha. Ameen. Warri gammadan ameen. 27 deebi'a. Seexanaaf karaan kenniina jedha 27. 25 26 daddisiqee immoo 28 aldureen kun alduree waa'ee waan tokkooti kan inni ibsu. Adduma addaan namni soba of keessaa baasee dhugaa walitti dubbatu dhugaa namatti dubbatu jedha. 26 irratti yaadanni lafa kaa'u tokko inni kan biraan utuu aartanii aduun sindalaan lixiin yoo aartan immoo aarii keessan turiina dafaa ba'a kan jedhuudhaaf milikkita aariidhaaf milikkita jireenya namaa keessatti maal akka ta'e maal akka fiduu mallattoon aarii maal akka ta'e waa'een kutaa kanaa waan bal'aaf keessatti qabatee haasa. Mata duree guyyaadhaaf isin kennu barbaadu karaa seexanaa cufuu waan jedhu isinitti dubbadha. Persentiin namoota baay'ee gaafa laaltan rakkinni isaanii, dhiphinni isaanii, qorumsi isaanii, gaddi isaanii, dhabinsi keessan amma gara waldaa Kiristaanaa akkasii dhuftan godhee maalidhaa gaafa gettanii balbala seexanni bana keessatti banateetti sin qoraa sin goolaa jiru sin rakkisaa jirudha. Baay'ee namoota gaafa laaltan amma inni kaan gaaffii dhalaa qaba, inni kaan gaaffii manaa qaba, inni kaan gaaffii fayyaa qaba, inni kaan gaaffii baratee milkaa'insa dhabuu qaba, inni kaan immoo baratee miindaa qaba. Maal baarakii waan hin qabaanneedhaaf argateetti jiraachuu hin dandeenyeedhaaf namni baay'ee maal qaba gaafa gettan rakkina qaba yookaan achi gaaffii qaba. Madda rakkinootaa yoo laaltanii rakkinni yaada foon namaa keessaa ka'uu danda'a, seexana biraas ka'uu danda'a. Garuu gaafa laaltan foonuma namaayyuu gara yakkaatti gara cubbuutti kan oofu inni hangafaa eenyudha gaafa gettan seexanadha. Kanaaf caaffanni kun maalidhaa? Efesooniidhaaf waldaa kanaaf gaafa dhaamsa dhaamu seexanaaf karaa kennuu akka hin qabne namni seexanaaf gaafa karaa kennu jireenya isaa keessatti maal akka ta'u seexanni jireenya namaa maal akka godhu amalli seexanaaf hojii seexanaa immoo maal akka ta'e namniif amantoonni isa kanarraa akka of eeganiidhaaf jabeessa dubbata. Seexanaaf karaan kenniinaayidhaan seexanni amalli isaa maayin gochi isaa maayin eenyummaan seexanaa maalidha kan jedhuun waa sadii isinitti haasaa. Seexanni eenyummaan isaa yookaan achi eenyudha gaafa gettan sobaadha. Seexanni abbaa sobaati. Dhugaan keessan jiru dhugaatti waliin galu dhugaa isin hojjetu waan dhugaa hojjetee hin beeku. Erga gaafa jireenya isaa qulqullummaaf qajeelummaa bantii waaqaa dhiisee ba'ee booddee seexanni eenyudha gaafa gettan abbaa sobaati. Seexanni erga gaafa jireenya bantii waaqaa hangafummaa ergamummaa isaaf ergamoota walakkaa toggoggaa ture dhiisee erga ba'ee booddee maqaan ni fudhatee ba'eef gocha ni fudhatee ba'ee maalidha gaafa gettanii seexanni sobaadha abbaa sobaati. Caaffanni qulqullaa'aan maalidha gaafa dubbiftanii wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 44 maalidha? Seexanni gedhaa yookaan achi isin kan abbaa keessan isa sobaati gedha Yesuus. Seexanni sobaa akka ta'e namni sobu immoo ijoollee seexanaa akka ta'e seexanni ofii isaatii sobaa waan ta'eedhaaf namni sobus immoo kan seexanaa akka ta'e jala muree haasa'a. Kanaaf seexanni eenyudha gaafa gettan sobaadha. Seexan al takkaayyuu dhugaan harkan jiru. Yoo laaltaan seexanni yeroo baay'ee fokkorsonni fokkoru wanta inni jedhu jireenya namaa irratti dhugaa miti waan sobaa haasa'a. Namni garuu isani sobee haasa'u dhugaa godhee waan fudhatuudhaaf irratti mirkanaa'a malee. Seexanni jireenya namaa irratti gaafa dhaadatu gochuu hin danda'u humna hin qabu sobee haasa'a. Amantoonni garuu gaafa laphee isaanii banan gaafa jireenya isaanii kennanii fi sodaatiin gaafa weeraraman maal godha gaafa gettan irratti raawwata. Si dhaggeessa jedha seexanni garuu aboo ajjeesuu hin qabu. Maaliif gaafa gettan jiraachisuus ajjeesuus kan danda'u eenyu qofaadha? Waaqayyo qofaadha. Seexanni garuu maal bichaadha? Afaaniin bichaasaa sagalee bichaan jedha. Har'a yoo ergaan sii qaba. Wanta tamma dhageessee raafamaa jirtu sobadha mana kee irratti hin ta'u maqaa Yesuusiin. Ol kaasaa harka mirgaa mana koo irratti hin ta'u sobadha jedhaa. Har'a labsii baay'ee diigama sinirraa raasaa harka mirgaa narratti hin ta'u sobadha jedhaa. Seexanni maalidha? Sobaadha abbaa sobaati. Namoota baay'ee gaafa laaltan amma kana booddeen qaqqabduutti hin jedhaane kana booddeen milkooftuudhaane
kana booda naman taatutti hin jedhaani kana booda hin dabartu jedhaani carraan kee gubateedha jedhaan namoonni baay'een har'a gatii kaffalaa kan jiran dadhabanii iddoo malatti kan hafan namoota biyyaaf ta'uu malan namoota addunyaaf ta'uu malan namoota waldaa kiristaanaa bu'aa guddaa ta'uu malan maaliin caban maaliin karaatti hafan gaafa gettan maaliin manaa booda dhaban gaafa gettanii isa abbaa sobaatu sobee laphee isaanii jireenya isaanii waan hidheedhaaf sagaleedhaan dhufee waan rukuteedhaa fi mandaratti hafan naannootti hafan maalittiin jedhaa nama fagoo ga'u eessa geessaattiin jedhaan nama hoggatee milkaa'u hin milkooftaattiin jedhaan ergaan gaba guyyaadhaa mana keeratti labsiin sobaa labsamee kan jiru humna sagalee waaqayyoo shaareera Yesuus dhaa'eera Yesuus ofirraa faaqa amantii narratti hin ta'u jedha ayyaat ol kaasal kamirgaa narratti hin ta'u jedha ayyaa dhugaan isiniin jedha namoota baay'een har'ayyuu ammayyuu osoo lakka kan jirtan dhukkuba kanarraan fayyituu siin jedha ati immoo dhugaadha jennaan dhuguma itti dhukkubsachaafta hin milkooftuuttiin jedha amma kana dabartaattiin jedha maaliif gaafa gettan seexanni sirumtisaaf hojiinsaaf eenyummaansaa abbaa sobaati waan ta'eedhaaf abbaa sobaati yaadi seexanaa jechi seexanaa eenyummaa seexanaa kan ibsu sobadha wanta inni abjuutiin namatti agarsiisu waan sobaati wanta inni namatti taasisu waan sobaati wanta inni namaa qopheessu kennaa yoo fakkaate waan sobaati seexana keessa al takkaa hojjetee haa ta'u maal godhee haa ta'u maal yaadee haa ta'u wanta kamuu haa ta'u yoo gargaragartee ilaaltan waan dhugaa rakkatti hin argitan waan sobaati kanaaf namni gaafa sobu jireenya isaa keessatti kan eenyutu gaafa gettan kan seexanaati seexanni gaafa jireenya namaatti galu gaafa laphee namaatti galu seexanni gaafa eenyummaa namaa keessa galu hojiin nu eeggatu wanta inni godhu maalidha gaafa gettan sagal qabaa gaafa laaltan nama aarsa aarii namatti buusa ofii isaatiin soba hojiin isaa abbaa sobaati eenyummaan isaa abbaa sobaati garuu maal godha aarii immoo siin jedha maal jedhee waanumatti dandeessu hin dandeessu siin jedhee waanumatti qabdu hin qabdu siin jedhee waanumatti gochuu dandeessu gochuun dandeessu siin jedha ati immoo maa itti gaa bakka kanarraa kan ka'e dhugumayyuu eessan gaa dhugumayyuu maal gochuun danda'a dhugumayyuu maalan qaba jechuurraa kan ka'e maal taata aariitti gal har'a eenyu akka ta'e hin beeku hafuura aarii keessaa butee si baaseera maqaa Yesuusiin as qabe harka mirgaa butee si baaseera maqaa Yesuusiin ol kaasa harka mirgaa nan baay'ee ayyaat jedhaa nan baay'ee ayyaa namoonni gaafa ofitti aaran namatti aaru seexanni gaafa aarii afaan kaa'u maatiitti aaru ollaatti aaru waldaatti aaru mina hundi keessan gara kolala namoota seexanni mo'ate maaliin beektu yeroo baay'ee amalli isaanii yoo gadi ba'a yoo ol galan waa badee miti waa ta'ee miti waa cabee miti waa diigame miti waan ta'ee wayirratti ol dhibanii miti lafa fayyaa lafumaa ka'anii akkasumattiin aaru maal faasaan aarsa beektu nama ta'uun isaanii isaan aarsa dhalachuun isaanii isaan aarsa barachuun isaanii isaan aarsa tajaajiluun isaanii isaan aarsa warra nagaa jirtan aarii seexanaa sinitti haasaa jira aarii seexanaa mee aarii seexanaa jedhaa jecha kana jedha aarii eenyuun jedhee aarii seexanaa namni nama ta'e aaruu danda'a innumtiyyuu gaafa baay'atee keessa oolee bulu isa hamaa biraa madde aaruun gaarii miti aarii keessatti garuu waan tokko jira gaarummaa isin qabu namni nama ta'e aaruu danda'a yoo aartan iyyuu jedha aduun sin jala maaliin ta'in jedha hilli xiiniidha namni nama ta'e waatti aaruu danda'a waatti qabuu danda'a kan warra seexanni aarsuu garuu sinitti haasaan dhageeffadhaa nama seexanni aarsu nama seexanaaf aaraa jiru gaafa laaltan fayyaa abbaa nagaa akkasumatti lafaa ka'eef coreef nyaata mana isaa hin aara waa'ee gaa'ilaan aara waa'ee ijoolleen aara waa'ee iddoo oolee buluun aara cal jedhima aarii ittiin jedha tokko immoo keessa darbaa hin boo'iyyuu maal taate waan ta'e waan himatu hin qabu maasi galaa bade homayyuu manni nagaadha nagaa hojiin nagaadha nagaa ergaan si qaba guyyaarraa lafa fayyaa kan si goolu as qabe harka mirgaa aarii boo'i kan siin jedhu sirraa dheera maqaa Yesuuseen as qabe harka mirgaa dheera maqaa Yesuus mee keessaan baay'eedhaa akka nama ergaa keen taanetti ameen hin jedhin jabeessi ameen jedhama dabaleeti dhugaan isin hin jedhaa nam tokko sirriidha hojjetee waan ta'uuf idilee aaruu danda'a yeroodhaaf nu barabaran aaraafta miti manaa baatee manuma safoonii baatee dhattee waa bituuf qajeelte yoo si hanqate aaruu dandeessa waan ta'e tokko bakka namaatti tokko garuu qaba hin nyaata qaban uffata nama qaba kan isa gaafatu maatii qaba ijoollee qaba waan hundumaa qaba maal ta'a garuu fayyaa mana gaa'iyye maraata
na ajjeesi na balleessi ati waaqayyoodhaatti hin jedha waaqayyootiin. Kummaa inni aarii seexanaati. Namoonni akkasii immoo nagaa sin hin laatan. Sin goolu, sin hammacu, sin hunkuru, jireenya keessa sin wallaalchisu, ofii goolamanii sin goolu. Ergaan si qabamas ofii kee nagaa taate namni akkasii maatii kee keessaa, doojii kee waldaa kee keessaa si hunkuraa kan jiru har'aa qabee sagalee waaqayyoon ayeera fuuraa kana ba Yesuus. Iskabar kamirgaa ayeera maqaa Yesuus. Warra amantan gabiitu ta'a har'aa mana keetti. Gabiitu ta'a maqaa Kiristoos Yesuus. Seexanni maal nama godha gaafa jettan gaafa jireenya namaatti dhufu nama aarsa. Aarii namatti naqa. Eenyummaan seexana abbaa sobaati hin sobaa. Waan sobaa sittaasaa sana booda maal si godha si aarsa. Jireenya seexanaa keessatti gaafa laaltan seexanni ofuma isaatti jalqabaa gaafa laaltan of tuulummaa ture kan inni qabu. Of tuulummaa isaatti kan bantii waa keessaa akka inni kufu saggosa taasise. Har'a keetti gammaddee waaqayyoon hin galateeffatu taanaan jireenya kee ammaaf gammaddee waaqayyoon hin galateeffatu taanaan yeroo hundumaa aarii siin jedha taanaan jala murii fudhadhuuti har'a firraa cufi karaan seexanaa mana keetti banameera. Mana keetti banamee jira. Kanaaf amma camaa, kanaaf goolamaa, kanaaf wajjeessuudhaaf kanatti gamaa jirtu. Namni balballi seexanaa mana isaatti hin banamiin karaan diinaa cufaatee yoo qabaates yoo dhabees yoo argates maal qaba gaafa jettan gammachuu qaba. Gammachuudha wanta inni qabu. Gammachuun keessaa jiru hir'uu miti guutuudha. Haalota irra dhaabatu. Waa yeroo irra dhaabatu. Argachuuf dhabuu irra dhaabatu. Yeroo hundumaa maal godhaa? Waaqayyotti gammada. Egaa maayidha kutaan kun seexanaa maal hin godhiinaa? Karaan kenniinaa. Mee ani karaan kennuudha ayyaa. Dubbadhaan raasaa harka mirgaanii karaan kennuudha ayyaa. Seexanni jireenya namaatti gaafa galu wanta inni nama hojjechiisu keessatti galqamaa jiran siniin gekkaa gida aariidha. Hojii masaati, gocha isaati. Namni seexanni mana isaa seenee jiru aariitti buusa, gaddatti buusa, boo'ichatti buusa. Inni keessan gara koolaa lama so'an tokko sin gaafadha gaaffii tokko. Otoo amma namoota baay'ee keessan gaaffii sin gaafatan yeroo sin baay'ee aartan, yeroo sin boossan, yeroo sin abdii kuttan, yeroo sin gumgumtan, kan maalii gumgumtu kan maalii aartu gaafa jettan waan sinii ta'e wallaaltaniitu waan sinii ta'uu dide waaqayyoon loltu yeroo baay'ee. Wanti nuu ta'uu dide kun immoo maaliif kan ta'e kan hin beekne iyyuu jira. Fakkeenyaaf wanta har'an qabne kana qabaachuu dhiisuun koo maaliifidha? Yeroo waaqayyootu hin geenyeeti moo natu baachuu hin danda'uuti moo fedha waaqayyoo miti moo maaliifidha? Tarii wanta tamman qabne kana waaqayyo waa sadiif ajajachuu danda'a. Tokko gonkumaa siin ta'u. Sin barbaachisu rumaa. Natamma waaqayyoon gaafatu kun siif yoo ta'e waaqayyo raadda si baasuu danda'a waan ta'eedhaaf. Si balleessuu danda'a waan ta'eedhaaf waaqayyo maal hin godhu? Si hin laatu. Ni lammaffaan immoo yeroo waaqayyootu hin geenye garuu sii ta'a sii mala argachuu qabda. Yeroo waaqayyo waan hin geenye maal godha waaqayyo? Calsi galaa'edha. Inni sadaffaan waan waaqayyo cal jedhuudhaafi wanta si barsiisee si hubachiisee egerii namaaf akkati yaadduudhaaf waaqayyo waan sirreessee guyyaaf saayitii yaadetti sii fidoo qabaachuu danda'a. Warreen kun sadan jireenya namaa keessatti waan nama aarsaniidhaaf deebii ta'uu danda'u. Dhabuun koo nan barbaachisu ta'uu danda'a. Na barbaachisa immoo yeroo waaqayyootti hin geenye ta'uu danda'a. Baradheen itti ba'a yeroo eegale itti ba'a ta'uu danda'a. Ergaan sii qaba guyyaarraa. Akkasumaan lafa fayyaa goolamaa kan jirtu eenyurraa akka ta'e as qabe harka mirgaa. Bidiruu kee raasaa kan jiru gabsirraa godheera maqaa Yesuusiin. Gabsirraa godheera maqaa Yesuusiin. Gabsirraa godheera maqaa Yesuus. Jedha gamnarraa jedha hidhaayyaa. Nama sin bukkee jiru seexanaaf karaan kenniin jedhaane. Qabaa raasaa seexanaaf karaan kenniin jedhaane. Seexanni jireenya isaa keessatti gaafa laaltan erga bantii waaqaa keessaa kufee ka'ee booddee wanta inni hojjetu qulqulloota irratti hojjeta. Warra waaqayyoon beekan, warra isa wajjin waliin galle, warra daandii isaa irra hin deemne, warra san fakkaanne irratti hojjeta. Warra garee isaa ta'an miti. Warra kan isaa ta'an irratti miti. Warra kan isaan ta'in irratti hojjeta yeroo baay'ee gaafa laaltan. Namoonni baay'een yeroo baay'ee waa isaan dogoggora waan tokkodha. Namoota waaqayyoo ta'anii qoraman ilaalaniitu maa jedhu abaluunoo waaqayyoon baay'ee kadhata. Abaluunoo baay'ee tsooma. Abaluunoo baay'ee of eeggatee jiraata. Qorumsi maatti baay'ata. Maaliif amma kana lolamaatti hin jedhu? Sababii lolamuudhaaf deebiin isaan hangafa yeroo baay'ee afaan hin dubbanne garuu
jireenya ittiin hiikne sababii waaqayyo wajjin hin jiruudhaaf inni hamaan sun maal godha gaafa jettan goolaa qoraa oola. Ati daandiin kenniin malee amma fe'e yoo maraate iyyuu garuu waa si gochuu hin danda'u. Ameen jedha ayyaas. Haleluuyaa. Yolkaas harka mirgaa nama mo'achuu hin danda'u jedha ayyaa. Ani karaan kennuuf jedha ayyaas. Haleluuyaa. Seexanni mana keetti ol galuu danda'a. Manatti ol galee jechuun si bal'ise jechuu miti. Seexanni dhufee waan ta'e tokko gochuu danda'a. Si miidhuu hin danda'u garuu ol seenuu danda'a. Maaliif gaafa jettan ati karaan kenniin malee. Waaqayyo maaliin godhu dabarsee sillaatu. Sagalee waaqayyo keessa gaafa laaltan Iyyoobiin gaafa laaltan jireenya Iyyoob gaafa laaltan Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irratti Iyyoob jireenya isaa keessa bara giraa akka ture keessatti nama hundumaa bara sanaa keessaa nama qajeelaa ta'edha. Wanta gaarii hojjechuudha nama beekamudha. Nama waaqayyo ofii isaatii dhugaa ba'eefidha. Iyyoob nama qajeelaa, nama wanta gaarii hojjetu, nama waaqayyoon garaa ciibse, nama waaqayyo dhugaa ba'eefidha. Guyyaa tokko garuu warra ilmaan waaqayyo fakkaata waaqayyo walitti qabee waa gaafate. Maal gaafata? Waa'ee jireenya namaaf, waa'ee jireenya ilmaan namootaa warra waaqayyo waamee sana gaafaasu yaada tokko achi keessatti lafa kaa yaada isaan gaafan seexana lafa kaa. Seexanaan akkas jedhe waaqayyotu gaaffii gaafateen ati jedheen eessaa dhufta jennaan biyya lafaarra jooraan ture jaawwaraan ture jedhee booddee maalittiin jedhe garbicha koo Iyyoob irra immoo maaliif yaada kee kaawwatteedheen Iyyoobi meedheen ati mana Iyyoob jireenya Iyyoobitti haaxirii naa xirte garbicha koo Iyyoob jedhe waaqayyo waamicha waam gaafa waam ati meedheen Iyyoobitti haaxiraa xirte malee eegicha gooteen malee hin gargaarteen malee hin utubdeen malee tuuti jireenya saarraa mana kee ijaarsa kee diiggattee guyyaa adii si ganaa innaan akka dhe waaqayyo dhaqeedheen ani garbicha koo beeka. Ameen jettu. Ani Iyyoobiin beeka hamma inni ga'u beeka cimina isaa beeka dhaqiiti maal godhi lubbuu isaa miidhiin garuu qabeenya isaa akka barbaadde godhi jedheen sagal qabaa seexanni kadhannaa kadhatee waaqayyo bira dhageessifatee dhaqee mana Iyyoob maal godhe wanta inni qabu hundumaa rukute nama amma horii amma namaatti angam toona fiin qutusura toona fiin wanta inni qabu hundumaa harkatti fixee qullaa isa godhe qullaa ta'eera. Jireenya Iyyoob gaafa laaltan gaafa qullaa ta'u haadha manaa bikkaa bukkeetti hafteetti haadha manaa wajjin jiraachaa jira. Marsaa lammaffaa ammas deebi'ee dhufee seexanni walga'ii sana keessatti argamee yaada isaarra kaawwate ammas waaqayyo waa kadhate yaa waaqayyo jedheen Iyyoob ammallee nan ganna gekkaa jirtaa nan buumne gekkaa jirtaa qajeelummaa baatee gara gekkaa jirtaa ani waan barbaada mana Iyyoob irraa walittiin Iyyoob si ganu waa beekaa seexanni garuu wallaalaadha. Ameen jedha ayyaati. Seexanni wallaalaadhaan jedhan. Meerka ol kaasa seexanni gedha ayyaa. Wallaalaadha jedha. Waayyuun beekodha ayyaa. Dhugumaan isiniin gedha. Akkasii waa fokortanii miti. Seexanni wallaalaadha maaliif beektu? Waanuma kaleessaa malee waan haaraa gochuu danda'a seexanni. Hin danda'u. Na wajjin dubbadhaa. Waan haaraa gochuu danda'a seexanni. Takka raawwatee waan haaraa gochuu danda'u. Isuma kaleessaa godha. Suma eengaddaa godha. Suma waggaa 2000 duraa godha. Wanta haaraa godheen beeku seexanni. Seexanni haaraanis immoo hin jiru. Garuma hidheeni fayyaa isaatti bu'ii jedheen. Too itti buutee too rukutteeni si gana guyyaa adeemnan waaqayyo akkasittiin jedheen dhaqi jedheen. Lubbusatti garuu akka hin buune fayyaa isaa akka barbaadde godhe jedheen. Horii fixeera ijoollee fixeera. Marsaa tokkoffaa qabeenya fixee booddee marsaa lammaffaa maatti deemaa jira. Fayyaatti deemaa jira. Marsaa lammaffaas dhaqee gaafanni fayyaa isaa rukutee mataadhaama miillaatti gaafa lamxii godhuun gaafa inni mammadaa'u dhagni isaa raammoo gaafa yaasu Iyyoob jedha qiraacii fudhatee of hooquu jalqabee jedha. Dhagni isaa madaadha waan ta'eedhaaf mammadaa'eera waan ta'eedhaaf waan jibbisiisaa waan foolii qabu ture. Guyyaa sana qabeenyaan gafaa jedhamee kan yaadamu haati mana akkasittiin jette atammayyuu qajeelummaa kee eeggattee jiraattaa atammayyuu waaqayyoon amanattaa waaqayyoon arrabsiiduu ittiin jenna lakkee lakkeedheen wanta gaarii baay'ee waaqayyo irraa fudhadheera waa namaafoo waaqayyoon hin ganu jedhe. Ameen jedha ayyaas. Gaarii baay'ee waaqayyo harkaa fudhadheera. Maa jechuudha kana jechuun seexanaaf karaan kennu ani horii yoo deemeyyuu dhalli yoo deemeyyuu anammayyuu harka waaqayyoon jira. Warra akkasii harka waaqayyo kan jirtan wanta harka keetii ba'ee sii deebi'e irraa kaasanii golichaan. Mee ani ammayyuu jedha ayyaa harka waaqayyoon jira jedha ayyaas. Ol kaas harka mirgaa anammayyuu jedha ayyaa mana waaqayyoon jira jedha ayyaa harka waaqayyoon jira jedha ayyaa. Hin amantaa as qaba harka mirgaa otoo lolamtu otoo qoramtu nan ba'atoo gettu mana waaqayyo keessa kan hin baane deebii eegaa kan jettu si badhaasedha guyyaarraa.
Ameen gadi si badhaaseera biyyesuusam. Si badhaaseera biyyesuusam. Hundi keessan gara kolala. Seexanni namoota baay'ee maal godha beektu? Hamma gaafa isaan Waaqayyoon gananiitti, hamma gaafa isaan Waaqayyo irraa adda ba'aniitti baay'ee rakkisaan, baay'ee dhiphisaan. Ergaa si qaba guyyaarraa. Jabaadhuun dhaabbatu dachaadhaan si badhaasa Waaqayyo rifate. Har'a garuu ergaan kun hin mirkanaa. As qaba erga ergaa hin amanta yoo ta'e hamma ammaatti dhaabbachaa kan turte diddee laphee kee diinaaf cufaa kan turte waan si harkaa ba'e lakkuudhaan si badhaaseera dhiiga qaraanii warraan. Lakkuudhaan si badhaaseera biyyesuus. Meenaan dhaabbadha jedhaa ayyaa. Nan badhaafama jedhaa. Maaltu wajjin ta'a. Horii harkaa fixeera. Dhalli immoo qabeenya guddaa yaada. Dhala harkaa fudhateera. Fayyaa harkaa fudhateera. Haadha manaa immoo qalbii fudhateera. Ishee duutarra hin jirtu isheenis qajeelteetti. Qalbii ishee maalteera waan ta'eedhaaf diinaaf banameera. Sokkee laphee ishee. Iyyoob garuu maa akka gara dhaabachaa jira maa jedhee lakki. Wanta gaarii Waaqayyo harkaa fudhadheera. Wayyaraaf immoo maal hin ta'u Waaqayyoon hin ganu nan dhaabbadha. Diinaaf karaan banu. Seexannis manni isaa laphee namaati. Waaqayyos manni isaa maal namaati? Laphee namaati. Mana Iyyoob seenee seexanni maal godheera? Horii fixeera. Ijoollee fixeera. Garuu mana Iyyoob foonii seene malee mana Iyyoob hafuura seenuu hin dandeenye. Warri waldaa girtan ameen. Mana isaa kam seene malee isa kam hin seene hin jedhee? Dubbadhaa mana isaa kam seeneera? Mana isa ijaarsa harki namaa ijaarsa jireenya foonii seeneera. Mana maalii seenuu hin dandeenye garuu mana hafuura isaa seenuu hin dandeenye. Laphee isaa seenuu hin dandeenye. Ameen jedhaa warri isinii galle. Na dhagaa amantiitiin dhaabbatee jira. Amma akkatti gaafa lalabnu baay'ee bareeda, baay'ee salphaadha. Ameen gaafa garuu baay'ee salphaadha. Jireenyi isaa garuu baay'ee ulfaata. Isinii galaayidha? Utuma alamitiiti qubeelaan tarka keenya irra ta'u bu'ee badeema baay'ee Waaqayyoon ganna. Namoonni baay'een dhaabachuu hin danda'an. Nagaa bichaatti amantu taanaan Waaqayyoon Waaqayyo Waaqa nagaa kaasuu beekamti Waaqa goolii kaasuudhas. Ameen jedhaa. Hin dhageenya waan isin waan hin jedhne wajjin ta'a. Waaqayyo Waaqa nagaa fi bichaa miti Waaqa goolii kaasuudhas. Maaliif jechuu dandeessu? Ammatti dhaabattu si ilaaluudhaaf, cimina kee ilaaluudhaaf, ammatti geessu ilaaluudhaaf, amantii kee mata Waaqa maal godha beektaa? Goolii sitti kaasa. Lala gara koo. Caaffanni maal gaafa dubbatu? Diinni namaa jedhaa namni wajjiniin mana tokko keessa jiraatanidha. Diinni namaa. Diinni kee fagoo dhufa miti. Manuma kee keessa, maatii kee keessa, ollaa kee keessa. Daawit torbiyaadhaas dubbadheera waan kana kan fakkaatu. Daawit warra Filisxeem lolee mo'atee mormarraa ciree faajjii mo'icha baatee galeera. Dhagaa Waaqayyo wajjin dhaabatee Waaqayyo gargaaree mirga laateef Waaqayyo diina warra ormaa baqachiisee warra kaan immoo qalee ajjeese mormarraa kutee Gooliyaan isa guyyaa 40 halkaniif guyyaa dhaadachaa ture mirgaan galeera Daawit. Ajjeesee diina isa bakkee. Samana keessaa garuu gaafa ol deebi'u boojuu baatee dhufeera. Rakkisaa maatii sana lafaan dheera. Rakkisaa saba Israa'el lafaan dheera. Gaafa boojuu baatee dhufu mana keessaa garuu gooliin qophaa'eef. Maayidhaan durboonni Israa'el. Daawit kuma ajjeese. Saa'oloo kuma ajjeese. Daawit garuu kumaatama ajjeeseedhaan. Ilaalaa Daawit naa faarfadhaa naa sirbaan kenneen. Durbi Israa'el baay'ee gammaddee maayidhaan dibbee fudhatanii. Daawit kumaatama ajjeese. Saa'ol garuu kuma ajjeeseedhaan. Kunumti maal godhe beektu? Aariitti kaase. Inaaffaatti kaase. Afuurri Waaqayyoo jedha Saa'ol irraan sokkee jedha. Seexanni maal ta'e jedha. Saa'olitti hin galee jedha. Saa'ol gaafichaa kaasee nama afuurri Waaqayyoo irra jiru Daawiti maal gochuu qabe? Ari akkoo qabe. Bakkeedhaa mo'ateera. Manaa garuu waraanni caalaa jira. Ergaan si qaba guyyaarraa. Keessaas alaas kan baay'ate mirga siilaa ta'aa inni waaqotaa. Sagalee qaban ameen jedha Iyyaas. La ruuda makandiyaa seba. As qabar ka mirgaa. Kan ollaa kee rukuttee, kan naannoo kee rukuttee, kan biyyaa rukuttee, kan mana koo ulfaate kan jettu har'aa qabee sirraa lafaan dheera dhiiga garaanii warraa. Saba kana maalan godhamee sagalee qaban ameen jedha Iyyaas. Isa kanas jedha Iyyaa. Namoota jedha Iyyaas. Maaloo siniifaa ta'u ergamtu kun ameen jedha. As qabar ka mirgaa. Horraa baadiyyaa. Mana qaallichaa baay'ee diigdee. As qabar ka mirgaa. Mana sobduu baay'ee diigdee. Nama baay'ee lola dhaabdee. Kan mana kee kan ulfaate gabsirraa godheera biyyesuus. Gabsirraa godheera. Ilaalaa. Gooliyaan baay'ee jabaa ture.
garuu maal ta'eera ajjeesee galeera. Ajjeesee galee booddee mana keetti immoo nagaa dhabe. Maatii keessatti, fira keessatti, ollaa keessatti warruma dhaabatee fi lolee fi biratti maal dhabe beektu nagaa dhabe. Boqonnaa kennee firam Daawit. Galee garuu maal ta'uu hin dandeenye? Boqochuu hin dandeenye. Kadhagaa. Fira diina fakkaatu, diina fira fakkaatu Waaqayyo yeroo eege sirraa kaasa. Ati garuu dhaabadhu. Yookaan du'aan sirraa kaasa, yookaan achimu sirraa kaasa. As qabarka mirgaa. Kun lamaan keessa tokkoon ta'a. Yookaan du'aan sirraa kaa, yookaan jiraatti sirraa kaa, yookaan achimu Afrikatu irraa kaa. Tokko ata oriifatee dhiiga qaraanii warraa. Nama si bukkeetiin yookaan du'aan sirraa kaa jedhaane, yookaan Afrikatu irraa kaa jedhaane. Himmoatte garuu jedhaane. Nam tokko harkaa fuudhee ameenaa jedhatu. Dabalee ameenaa jedhatu. Sadhuma ameenaa jedhatu. Ilaalaa. Moo'ichaan galee booddee boqonnaa gaafa dhabu Waaqayyo bara eege maal godhe? Saa'ol akka inni eebuma sarratti kufee du'u godhe. Asan deebi'ash. Waaqayyo mana Iyyoobiin maal godhe gaafa geettan bara eege guyyaa eege. Erga maatiin baay'ee mangmaakee. Inni garuu maayyuu hin jenne. Haati manaa maal ittiin gette? Ganii du'u ittiin gette. Firoonni isa sadanii immoo dhufanii maal ittiin jedhan? Fira sadii qaba gurguddaa Iyyoob. Dhufanii maal ittiin jedhani? Ati meedhaan nama qajeelaa ofiin jetta. Waaqayyotu immoo dhugaa ba'ee fi Iyyoobiif ofii miti. Nama qajeelaa ofiin jetta. Waaqayyoon nan beeka jetta. Nan sodaadha Waaqayyoon jetta. Nama Waaqayyoo ofiin jetta. Tu nama Waaqayyoo taate alli kee maal dhumtire? Ijoolleen kee maal dhumtire? Horiin kee maal dhumare? Maalam xooftare? Maaliif si keessa raammoo yaa'ale? Haa abdiisi kutama kun. Mana ilaalan dhiqeessan gara koo. Ama abdiisi kutama. Mee ammatti dhuguma nama Waaqayyoo tiire? Toraammoon si keessaa yaa'u. Tu mana kiraatti galtu fanarraatiin. Tu kadhattee siin deebiin. Yoona kana kobar waan baay'ee si ta'uu qaba ture toosiin jedhaniiti gurri kee dhaga'ee imi maara qasaa kan jirtu ergaan si qaba guyyaarraa gabsirraan godhaa jedhe Waaqayyoos. Gabsirraa godha limi Waaqayyo Yesuus. Dhugaadha. Kan Iyyoob salphaadha kan keetti immoo deebi'a kameessa na laale gara koo keessa. Jakoo keessa na laale waan si qaba ergaa guyyaarraa. Meerree siin gekkuu danda'a diinni kee laphee kee banuudhaaf. Meerree abbaa makeetu haadha makee siin jedha. Meerree yantala koo yaa ilma koo meerree siin jedhu. Waaqa kanatti argamante oolte bubbulte meerree hiriyyaan kee abbaa dhalaatee abbaa manaatee abbaa gaa'ilaatee atoo meerree siin jedhu. Ati immoo Yesuusin eegetta guyyaan si qaba siin jedheera si beellameera guyyaa Waaqayyo eegaa jirta. Ergaan si qaba guyyaarraa hamma fee arraba isaa ulfaatee yoo dhufeeyyuu lapheen kee banamuu hin danda'in dhiiga qaraanii warraan jabeesseera maqaa Yesuuseen. Mee ani karaa laadhu gedhaa si'a lama jedha ani karaa laadhu gedhaa yaa. Amma mee siin jedha gaafa dhufu bara waggaa amma kana dadhabdee waggaa amma kana fiigdee maaltu sii ta'e Waaqayyo bira karaa barbaada. Waggaa baay'ee tsoomtee kadhattee nama baay'ee gaafa laaltu hatee waan garagaraa godhe anna gartuu dosangaan ati garuu qajeelummaa kee eeggatte maaltu sii ta'e? Sasaaniif ta'e caalanni naa ta'uuf jiruun caala. Ergaa kee naasaa jira. Ganuuf deemaa kan jirtan Kiristoosiin adda ba'uuf deemaa kan jirtan balbala kan ga'e faanni keessan ba'uudhaan mana Waaqayyo keessaa Waaqayyo akkasiniin jedha karaan kenniin diina keef. Ani si baasuuf karaan qabadhe Waaqayyotu. Deebiidha kun namaaf guyyaarraa. Karaan kenniin daandiin kenniin hin dhufaa karaa maatii makee. Seexanni yeroo baay'ee abshaalummaa isa baay'ee hamaadha. Nama fagoo sitti dhufu nama dhiyootti sitti dhufa. Namati baay'ee jaallattuun gara kee dhufa. Namati baay'ee kan kooti gattuun gara kee dhufa. Maana beektaa? Abdii si kutachiisuudhaaf. Hamaa sirratti hin kaasu dhagaa sitti hin guuru maana beektaa? Hamma kan akkas taatee siin dhagaa. Cimina kee beeka yoo ta'e, jabina kee beeka yoo ta'e, hamma kee beeka yoo ta'e, hiriyyaa mati baay'ee amanatuuf jaallattu sitti dhufa. Dhaabadhaa. Mirgi kan nama dhaabateeti. Oh haleluuyaa. Lapheen kee ajabaatu guyyaarraa. Mee kootti ergaa tokko sii qaba. Otoo si fudhatee ba'ee iddoo ammaa eessi geessa diinni kee maal sii kenna? Harka Waaqayyootti kan siin taane mana eenyutti immoo sii ta'a. Waaqayyo dubbatee yeroo isaatti erga siin goone mana eenyutti immoo sii ta'a. Fakkeenya salphaa. Waggaa har'aatti Waaqayyo si beellamee utuu fakkeenyaaf diinni kee irra galgala dhufee karaa argatee laphee kee argatee si fudhatee ba'ee beellamni kee waggaa har'aa taanaan ji'a shanarraa maaltu sii ta'a?
yoo baay'ate isa waggaadhaatu waggaa 10 irraa si galaata malee waggaa 3 si galaata dheerata malee baatee booddee joortee jaawartee gaafa siigamu gaabbeera gettee deebita kana mannaa lapheen kee jabaatee dhaabbatu maqaa Yesuusiin kottaa gubaayna ameen gedhaa iyyaas as qabar kamirgaa horraa baadiyaa afura iddoo aarsaa kee diiguudhaaf deemu afura mana kee diiguudhaaf deemu afura amantii kee rukuchuudhaaf deemu har'a qabee sirraa waraaneera Yesuus waraaneera Yesuus meenan dhaabbadha gedhaa iyyaas jedhaan dhaabbadha gedhaa iyyaa Waaqayyo jireenya namaa keessatti wanta ni barbaadu namni akka diinaaf karaa hin laannedha. Warra dhageessan takka mee warra dhagaartan na dhagaartu karaa laatiin diina keef karaa laatiina afura gara koo fidata waa'ee ku sagalee kanaatti yaadu dhugaadha nama baay'ee bari'uu ga'eera sosobaraa gumiti bari'uu ga'eera garumaa ni beektu dukkana bari'uudhaaf jedhe wargamaa jiru dukkana see baqatan siin galle cufaa banamuudhaaf jedhee qaqaqsaa jiru natti gabaa kaa gira siyaamin tuta diina kufuuf jedhee iyyaa jiru natti fiigusee iyyan immoo hin baqatin ariita miidhana harka mirga ol kaasa ameen gedhaa iyyaas loorraa bagantii dhalabaa su'a harka mirga ol kaasa moo'ichi kan koota amaneera dhaayyaa yeroo baay'ee maal jenna yeroo bari'uuf ka'u maal ta'in dubbadhaman maal ta'in hin dukkanaa jechuun machuudha tasilaarra baay'ee caalaa dukkanaa jechuudha namni baay'een garuu dukkanni sun bari'uuf akka ka'e wallaalee dukkanichi baay'ee ulfaate gede fiigee qajeela an garuu waa argaan jira samoona kana baay'ee dukkanaa uyyuu bari'uu ga'eera kan jedhu ameenaa jedhas mee bari'uu ga'eera jedhaayyaa kanaaf dukkanaa jedhaayyaa hin amantaa nama 16 as qabar kamirgaa dukkanaa era hin bari'ee jedhe Waaqayyoos addaa walirra yeroon isaa ga'eera Yesuus teorii bichaan dhaga'iin piraaktikaalidha macaafni ameen gedhaa iyyaas dhaabadhu hin pherepheraamin hin nayin sodaatiin harkan laatiin laadimoo sandiyaas yoo arguu baattee iyyuu dhaabadhu akka muka silkiitti sitti bu'uyyuun irraa ameen gedhaa iyyaas horra bagantuu dhalabadiyaas dhaabadhu lola qabdaa dhaabadhu olola jiraa dhaabadhu maqaa si badaa giraa dhaabadhu dhugaa kee gallatee dhaabadhu dhiigitee deebii dhabdee dhaabadhu dabqitee bakkee tafee dhaabadhu kadhattee deebii dhabee dhaabadhu mirga siilaa talmi Waaqayyoo Yesuus diinaaf karaa laatiin Waaqayyo karaa siilaata hoobaa raadiyaa baa'us karaa laatina laatina daandii nama mo'achuu ga'etu mo'amuuf jedhaatiin haasaayira nama irra aanuuf ka'etu baqachuuf jedha wow tuta diina waggaa dheeraa naannoo kee dhokatee riphee taa'aa turetu waraanee wayii tokko irratti banameera Waaqayyo biraa amma garuu waggaa baay'atoo si eegu ol seenuu waan hin dandeenyeef lolli duubaa Waaqayyo irratti waan baneedhaaf baqachuuf dekkaa jira naateen baqattee iddoon gadhiisiin sasirraariya Waaqayyo ganama kana narraariya kan jedhu ameenaa jedhaas nama si bookee qabiitti dhaabadhodhaan maaloo seexanaaf karaan kenneen jedhaane karaan seexanaa waa sadii sinitti midhaaba gabaabaatti adiifadheen seexanni karaa kamiin namatti ol seena inni galqabaa seexanni karaa inni ittiin gara jireenya namaatti ol galuu keessaati namni dhaabachuu yoo baate moo'icha kan inni dhabu jireenya isaa keessatti injifannoo kan inni dhabu karaan seexanaan itti cufuu qabnu maalidha kan jedhu inni galqabaa laphee keenya keessaa of tuulummaa jireenya of tuulummaa bara kee keessatti of tuulummaa faallasa subaanaasaa seexanni of tuulummaa bikkaatiin nama lolummoo qabadha of tuulummaa yookaan jedhaati abdii kutannaa yookaan gadi of deebisu seexanni billaa qallama saqaafanni qulqullaa'an jedhu hin gargaarama lamaan saattu jecha kana wajjin ta'a yeroo baay'ee hojii seexanaa goonee kanaa somnu amala seexanaa goonee kanaa somnu of tuulummaa qofadha
seexanni of tuulummaatiin nama kuffisa nama baay'ee. Warra kaanii godha beektu gaddeebuummaatiin kuffisa. Maal jedhee nama hin qabdu, namaa gadi, eenyu sii jira, dagatamteetta, baddeettaa siin jedha. Seexanni silumayyuu isa ofii isaa kufee nama kuffisa, waan namni ittiin kufuu barbaaduutiin immoo dhaqee kuffisa. Affanni maal? Phexros Duraa boqonnaa 5:6. Yeroon isaa yeroo ga'u akkan ol sin qabuttedha. Harka Waaqayyoo isa aangoo qabe sagalatti maal taa'edha? Gad of deebisaa'edha. Yeroon isaa yeroo ga'u akkan ol sin qabutti. Sin garuu maal taa'edha? Aangoo Waaqayyoo jalatti maal ta'a? Gad of deebisaa'edha. Gad of deebisuu jechuun wayyaa kitaabfachuu jechuu miti. Anaaf kan yaadu jira. Anaaf kan dubbatu jira. Anaaf kan falmu jira. Dhugaa koo kan naa baasu jira. Kottaa abidda boba'ee dhaamin ta'ina ameen jedha dabalaati. Anaaf kan lolu jira. Nama nanan darba. Nama nanan ci'a jechuudha. Malee jireenya of tuulumaa moo gaafa laaltan nan caalaa gabaabaatti. Namalee sagalamu sanadha. Innis itti gallaa sulumayyuu kuftette ganaa kuftamiti. Ni kun namoota kufan irraa mul'atayyuu sagal qaba. Kufaatiin gara kee kan inni dhufuuf tuulummaatiin. Tuulummaas itti gallaan kuftetta. Amma garuu haasoo kana barbaadu maali beektu? Abdii kutannaa. Jireenya gadi aantummaa. Kana booda qaqqabdaa hoosiin, kana booda geessaa hoosiin jedha. Kana booda sii ta'aa hoosiin jedha. Dhumeeraa siin jedha. Jirtu as keessa kissiin diinaa mana keetti kan baname. Xalayyaa diinaa kan baattu jirtu as keessa sirraan cira guyyaarraa. Si harkaan cira maqaa Yesuusiin. As qabar kan mirgaa umurii keerraan cira maqaa Yesuus Kiristoosiin. Mee ani abdiin kutadhu jedha ayyaa. Abdiin koo jedha ayyaas. Yesuus jedha ayyaa. Abdiin alaa miti keessa jira. Keessa kee jiraatu hin jaallatiin. Wanta ati keessa jirtu otoo namni biraan keessa galee guyyaa adii of fannisa. Ati garuu dhabsita. Ati garuu gammadda. Gara kulala. Jireenya nama tokko tokko gaafa laaltan fagootti gaafa laaltan si yaaddessa inni mondaam keessa taa'ee Waaqayyotti amana. Tokko tokko ollaa ta'ee yaaddaa fi tokko tokko hiriyaa ta'ee yaaddaa fi namichi garuu achuma keessa taa'eetu Waaqayyoon amanata. Waaqayyoon abdata. Attamitti jiraataa jettati. Attamittiin jiraatti jettati. Akkam obsa qabaa jettati. Waa beeka namtichi waa beekti isheen. Maal beektaa? Sa mul'atu caalaa inni mul'ateefeera. Seexanni karaa inni ittiin gara namaatti dhufee balbala banee ol seenu keessaa inni hangafa of tuulummaa yookaan achi jireenya namaa gaddeebii keessatti gaafa argatudha. Lammaffaa karaa inni ittiin dhufu keessaa inni lammaffaa seexanni daandiinsaa karaansaa aarii itti fufinsaa. Aarii itti fufaate addaan kan hin cinne silaasaa oole. Addaan qirmi itti fufinsaan. Saayitii sadii irra oolee warra bulu ji'a tokko warra aaran umurii isaanii guutuu warra aaranii coggaarraan isaanii lawaxame. Coggaarraan isaanii kan madaa'e aariitiin. Nyaata miti coggaarra namoota baay'ee kan laaxee maal jedha beektu? Nyaata dhabuu miti. Nyaata garagaraa miti. Aariidha. Baay'ee aaruraa kan ka'e. Nam tokko tokko gaafa laaltan baay'ee aaruraa kan ka'e hin funuunan dhiiga. Qaanqee wayii dura faca'a. Kun amma namummaa namaati sana namni aaru miti. Seexanatu isa aarsa malee. Aarii isaa hamaa sanaati. Gaafa aaran namoota tokko tokko qodaa fudhanii gad darbatu. Qodaa cabsu. Mikeelii mana isaanii, saayinii mana isaanii. Waan gara garaa kan godhan baay'eedha. Mee yaadaa biyya afurramaa baay'eetti hojjetu. Biyya Arabaa gaafa laaltan, dubartoota Arabaa gaafa laaltan, warra Kigiraatti agartaniitu. Dubartoonni isaanii gaafa laaltan waan guutuu jiru qodaa mana keessa jiru hundumaa wal duukaa lafaan dha'u bara. Galgala qabsanii ganama mul'aqanii bitu. Jaalatanii miti isaa masaan akkas goosisa. Makiinaa fayyaa balbala dhaabatutti maal godhu beektaa kiribitii caaru. Aariidha. Ati immoo waan cabsitu beekta waan ta'eef akka hin binne coggaarraa heegaru guggubaa oolta. Yoo qabisa silayyuu waan dhabdee boose waan ta'eef nama baay'ee coggaarraa gubaa oolas keessaa fayyaa maqaa Yesuusiin. As qabaar kan mirga irraa fayyaa maqaa Yesuusiin. Irraa fayyaa maqaa Yesuusiin. Ani har'aa kaasee gadaayyaa. Aaruu dhiisee gadaayyaas. Nan gammada gadaayyaa. As qabaar kan mirga yeroo gaddaatti
afura si faarfachiisu barbaadde as qabi harka mirgaa si badhaaseera as qabi na dhagaalimi Waaqayyo Yesuus ani hojjetaa Waaqayyo as qabi harka mirgaa har'aa qabe guyyaa boo'ichaatti guyyaa gaddaatti guyyaa aariitti faarfannaaf ilillee si badhaaseera si badhaaseera si badhaaseera mee ani har'aa kaasee gadaayyaa gammadaan jiraadha hidhaayyaa tokko afaanii baasi ameenaa hidhaas dabale ameenaa haleluuyaa sadaffaaf sadhumaa fixeera sadhumaaf sadaffaa seexanni karaan itti ol namatti galu keessan sadaffaan sodaachisuudhaanidha masfaraarraa sodaachisuu si sodaa keessan sin ajjeessa sin balleessa siin jedha yookaan achi immoo hin dandeessu siin jedha tu dandeessuuti hin dandeessu eenyu kee jira siin jedha biran geessu karaan kee dheeraadha siin jedha maal qabdaa siin jedha caaffanni maal beektu Yaaqoob ergaa Yaaqoob 4:7 maadha seexana diina keessanii maal godhaayidha morma inni gadhu sun lapheetiinidha በኢየሱስ ስም አፋኒ ብቻ መት በኢየሱስ ስም አፋኒ ገች አመንቲቲ ጀች አመንቲቲ ማለ ሞርሙ ሚቲ ጀች አመንቲቲ እንገሩ ሞርሙ ለከራ ብራስ ሞርሚን ሲሪን ገሩ lapheetiinidha laphee ofiitiin jala murtee amantee murteessitee seexani nan danda'u janaanati mormaa jirta har'aa qabee lapheen kee jabaatu በኢየሱስ ስም አፉር ቁልቁል ዋሉ ጋናባ ሞአታ አስከተ ግርቱቱ ሞአታ ተጠራ ቀብዴ ወልካሰር ከሚርጋ አኒ ከነ ቦዴ ሞ አማሚ ተዳያ ሞአታ ዳይዳያስ ወልማካሰር ከሚርጋ ነራ ካሴ ገዳያ ሞ አማሚ ተዳያ ሞአታ ዳይዳያ ነሞ ደገዳያስ hindandeessa amma tookaate hindandeessa waa'ee waan sana hindandeessa tu jalqabdee ko intumurta tu dhattee ko siibanama tu jalqabdee galma geessa miilla keessa fisa manaa baasee dhiiga garaani warra meenan dandaa'edhaayya namni baay'een sodaatii manatti dhume hindanda'a gara too dhaqee utuu baratee hin danda'a tuu banee hin danda'a tuu nagadee hin danda'a too aggatee hin danda'a too gaa'ila dhaabee milkaa garuu maalitti hin dandeessuutti hin jedha dhugaadha reeshoon baay'ee namoota baay'ee rakkachaa kan jiru dadhabuu isaaniiti Waaqayyo barakam waa siif laatu maani beekta gara gamina siif laatu Waaqayyo wanta kam sodaan unkaan afura keetti miti foon biyya lafaa keetu sirrii miti sodaachuun sirrii miti yakkan godhin cubbuun dalaguuf jabaatin garuu waan gaarii kan fakkaatu nama gochuudhaaf iji jabaadhu garaan si jabaatu ameen jedha sodaan jireenya namaa gadi godha sodaan qalbii namaa ajjeesa sodaan mana namaa diiga sodaan iddoo ga'uu mala namaan kaaksa sodaan nama baay'ee namaa gadi godheera ammayyuu keessaan si baasa maqaa Yesuusiin keessaan si baasa maqaa Yesuusiin keessaan si baasa maqaa Yesuusiin ana fi kona asa caafata naasaa gara malafi kona asa gara miti caafata naasaa gara Daawit maale Waaqayyoon ani bowwaa dukkana sodaakisaa keessa yoona deemeyyuu hamaan natti dhufa gade maalin godhu gada hin sodaadhu bowwaadha dukkana sodaakisaa keessa yoona deemeyyuu hamaan natti dhufa gade maalin godhu hin sodaadhu dukkana dhagaru bowwaadha dhagaru hamaan jira gade immoo sodaadhu engaddamoo kaleessa waa kaasaa dhiira nama wajjin aasaa deemu nam tokko gaafa laaltan fakkeenya kana waasinii galaadha maleessa tokkos miti ndiga san gara kulala dur baadiyaatti gaafa laaltan nama tokko lapheen isaanii sodaatoo kan ta'e foonumaan sodaatoodha baay'ee sodaatoo qobaa deemu yoo ta'e daandiirra dhagaama guddaa wayittaa yoo ta'e maal jedhu beektu bineensattaa daandiirra garuu dhagaadha gunfurii wayittaa yoo ta'e dhugaadha gunfurii wayittaa yoo ta'e waan akka ammuuggaa baadiyaa beektu yeroo baay'ee dukkanuufta ammuuggaa mata qucin gadhee ta'a bara sa guyyaa nagaa namichi fagootti ilmaayidha ila waraabessaidha ila bineensaidha sinquun nama beeka ta'een beeku naquun nama beekana daandii sirriirra galuu qabdu irraa gortee naannofta gaa daandiin keessii nafeem naannoftee ganaa meeqa gaggalagalaa meeqa rifachaa dafqaa meeqa maaltaa daandii keetti deebita daandii keetti deebi'uun immoo nafu achiin galta waan ta'eef lergaadha achiin immoo dirqama deebita maaliif karaa keetti achii waan ta'eedhaaf
gatii kaffaluu kee mannaa hidhattee dhaabachuu kee wayyaamee jedha ayyaas. Sinyaatu garuu tokko narkaa fudhamee naa hidhatu. Sinyaatuun jedhe maqaa Yesuusiin ol kaasaa nan nyaatodha ayyaas. Nana qa'eedha ayyaa. Nan mo'adheedha. Warra amantan mo'adhaa maqaa Yesuusiin. Mo'adhaa maqaa Yesuusiin. Daandii si baasuun sodaatiin. Walii keessan qabaa akka jedha daandii si baasuun sodaatiin jedhaane. Lorra bagada laba sunda laba diaba. Ralaba dora bagantuudha laba diaba. As qabar kamirgaa. Gaaddiddu sodaachaa kan jirtu. Har'aa qabe balaqqeessa Waaqayyoon dura keedhaa dhayeera. Dhayeera.